jecha soddoma fargeenya jira jechuudha. How jedha. This is also a question word for manner. Okay? Akkaataa gaafachuudhaaf kan nu gargaaru jechuudha. Jecha gaafii keessaa akkamitti waan jedhu jechuudha. Fakkeenyaaf how are you? Akkam jirta yookiin akkam nagaa kan jennu sun jechuudha. Okay? Akkasis nu tajaajila. Kun immoo how does it work? Akkamitti hojjeta jettee waan takka gaafachuu barbaadde. Akkamitti akkam waan jedhu agarsiisti jechuudha how inton. How does it work? Asirratti garuu hawin yoo maachi walitti dhuftee fi hawin many yoo walitti dhufte hiika biraa qabaata jechuudha akkasitti. So sanitti deebina. Kophaa isii yeroo dhuftu akkana jechuudha hiikansi. Akkamitti. Fakkeenyaaf namni tokko how come yoo sin jedha akkamitti ta'a akkas jechuudha fakkeenyaaf. Sanis itti dhufna ammaaf akkaataa gaafachuudhaaf waan tokko nu gargaarti yookiin akkam jettee namni tokko gaafachuuf yookiin immoo akkamitti wanni kun hojjeta, how does it work? Okay, akkamitti wanni kun hojjeta jechuudha. Fakkeenyi itti aanu maal jedha how is the weather? Okay, how is the weather? Jennaan kana how is the weather? Haalli qilleensaa akkamii? Haala qilleensaa gaafachuuf akkam jettee haalli qilleensaa akkam jettee gaafachuuf si gargaara jechuudha jechi how jettu tun jechuudha. Akkamitti how akkam jedhu jechuudha. So dafnee jennu. Okay, let's say naturally. How are you? How are you? Kajadu. How are you? Kanamo. How does it work? How does it work? Kanamo. How is the weather? How is the weather? Okay, now let's summarize what we have seen. Waan hanga malalle summarize agoonme. Keessa deebine gabaabsine irra fiine haa ilaallu. So didami tokko furratti him ka jedhu laalle fakkeenyota kanneen wajjii laalle him jechuun isa jechuu jenne. Her ka jedhu laalle her jechuun ishee jechuudha. Fakkeenyota kanneen wajjii laalle. Okay? It's clear. As ka jedhu laalle as jechuun nuti jechuudha. Okay? Fakkeenyota wajjii kana laalle. Them ka jedhu laalle isaan jechuudha jenne. Okay? I know them isaan beeka. Kan taanu what ka jedhu laalle what jechuun maali jechuudha. Okay, what's this? What's this? Faayiroo jettu kuni maali? Tambira who ka jedhu laalle eenyu jechuudha. Who are you? Ati eenyu faayattee nama gaafachuudhaaf. Okay, akkasuma where ka jedhu laalle iddoo gaafachuudhaaf eessa ka jedhu. Where are you? Ati eessa jirta jechuudhaaf. Okay, kanneen ilaalle sambooda when ka jedhu laalle yoom jechuudha. Okay? Fakkeenyaaf when can we eat? Yoom nyaanna jettee. Okay? Yoom nyaachuu dandeenya jettee gaafachuudhaaf. Okay, kan itti aanu why ka jedhu laalle maaliif jechuudha jenne. So why are you sad? Maaliif gaddita jettee gaafachuudhaaf. Kan biraa xumurarratti how ka jedhu laalle akkaataa yookiin immoo akkam jechuudha. How are you? Akkam nagaa yookiin immoo haala qilleensaa gaafachuuf. How is the weather today? Har'a qilleensi akkamii faayattee gaafachuuf si gargaara. Jechoota dhibban duraa keessaa 31 farra jirra jechuudha. So namni tokko akka afaan Ingiliffaa nama beekne tokkotti jecha do jettu beekuu qaba jechuudha. Jechoota dhibban duraa kana keessatti. So do jechuun maal jechuudha? Maal siif fakkaatame yeroo baay'ee do yeroo jedhan do you do something? Do you have something yeroo jedhan ni dhageessanii. So maal jechuun isiniif fakkaata? Do means to act or to perform something. Do jechuun waan takka godhuu yookiin immoo dalaguu jechuudha. Hiikaanis beeziin jechuudha. Okay? Faayidaalee hedduu qabdi. Hasawa Ingiliffaa keessatti iddoo adda addaatti nu tajaajilti. So ammaaf akkanatti haa qabannu. Hiikni isaa kana jechuudha. Dalaguu yookiin immoo waan takka godhuu jechuudha yookiin immoo hojjechuu jechuudha. Okay? For example, fakkeenya kana ilaallu. I do my homework jedha. I do my homework. Asirratti homework yeroo jennu hojii manaa jechuudha. Maayin kiyyaadha. So I do yeroo jennu maal jechuudha? Ani hojii manaa kootiin ani hojii manaa kootii nan hojjedha yookiin nan dalagaa jechuudha. So
hima kana hiikni isaa maali? Ani hojii manaa koo nan dalagaa jechuudha. Tokko tokkoon kan ilaallu yoo ta'e I do nan godhaa yookiin nan hojjedha. My kan koo maal? Homework hojii manaa koo nan hojjedha yookiin nan dalagaa jechuudha. Okay? So doon kana fakkaatti jechuudha faayidaansi kan jalqaba. Okay? Dafne jechuudhaaf I do my homework. I do my homework. Okay? Kan itti aanu fakkeenyi itti aanu kana jedha. What do you want jedha. So suuta jennee miti amma akkaataan amma itti jenne suuta jedhama. So dafne jechuudhaaf what do dura maal goona? Tiitana maal goona jenne silent goona. What do you want? What do you want? What do you want? What do you want? Yetteetis tii kana si mul'istu jechuudha yeroo daftee jettutti. Maal jenne? Let's repeat it. What do you want? What do you want? So maal barbaadda jechuudha. Okay? Inni itti aanu do it now. Amma do it yoo siin jedhan do eating qofti godhi hojjedhu jechuudha wanta godhi ajaja si kannaa jedhan jechuudha. Okay? Now ka jedhu yeroo itti daane amma godhi dafii yookiin immoo amma dalagi wanta akka ajajni si kanname jechuudha ajaja oowwaa. So do it now yeroo jedhamu polite miti if keessa akka lolaa qabdi jechuudha. So do it godhi hojjedhu waan san si ajajaa jira jechuudha namni sun yeroo san si gubbaa dhaabbateeti. So do it now yeroo sin jedhe daranuu hammeessee jira jechuudha. Amma godhi dafii sin jechuu jira jechuudha. Dafii jechuu baatullee so maal agarsiisa akka ati waan san gootu pressure si godhaa jira jechuudha dhiibbaa sirra gaggeessaa jira. So do it now amma dalagi yookiin amma godhi waan san wanti sun maal akka ta'e siifi namicha walitti haasa'utu beekaa jechuudha. Wama fedhe ta'uu danda'a. Whatever it be jechuudha. So mee irra deebinee al tokko waliin haa dubbisnu yookiin waliin haa jennu pronunciation isaa ene. I do my homework. What do you want? Do it now. Do it now. Okay? Akkaataan itti jennu akkana yoo ta'u let's move to the other one. Kan itti aanutti yeroo dabarru akkana jedha 32 jechuudha. Jecha go jedhu beekuu qaba nam tokko. Akka barataa Ingiliffaa amma eegalutti jecha go jettu namuutu beekuu qaba jechuudha. So go. Go jenna. Go jechuun go means to move from one place to another. Okay? Iddoo tokkorraa gara iddoo biraa deemu jechuudha yookiin immoo deemu jechuudha. Kun amma explanation isaatiin isin hiike. So afaan keenyaan go jechuun maali deemuudha ni beektan namuuti. Jecha kana namni hin beekne takkeedha jedheeti yaada. So go jechuun deemu yookiin immoo adeemsa jechuudha. Fakkeenya wajji kan ilaallu yoo ta'e akkana jedha. I go to school. I go to school. Ani gara mana barumsaan deema jechuudha kun amma. I go to school. I go to school. Gara mana barumsaan deema akkasi jenna jechuudha. Okay. Kun maal jedha? She goes home. She jennaan maaliif go qofan jenne akka asiititti yoo kan jettan ta'e sababa subjectiin yookiin immoo mataan hima asxaa kana qeenxee yookiin immoo singular waan ta'eef. If the subject of the sentence is singular, so we have to add s at the end of any verbs jedha sirri waan ta'eef. Okay? Hogga mataan hima sanii akka amma shii jennu kun mataa hima kanaati. Ishii jechuun takka waan taateef verbiin gocha agarsiistuun jechuudha. Itti aantee bamaqa kanatti dhuftu yookiin immoo mataa hima kanatti aantee dhuftu essi dabalachuu qabdi jedha sirri. Asirrattiin aayin akka pluraalitti ilaalamti. Jara kaan keessatti warra pluraal keessa ramadamti. Aayin tokko taatullee jechuudha. Isiin exceptionidha. So kanaaf asirratti she yoo jedhe it yoo jedhee fi akkasuma he yoo jedhe jara sadeen kana yoo fide yeroo hundaa verbiin itti aanee dhufu. Okay? Go ka jedhu es dabalatee dhufe es goes jedhee jechuudha. Goes akkuma does. So yeroo hundaayyuu s itti dabaluu qabna yookiin immoo es itti dabaluu qabna jechuudha. Okay? Depending on the verbs that we're using. Verbii
nuti itti fayyadamnu irratti hundaa'uudhaan garii isaa es itti daballa, garii isaa s itti daballa jechuudha kan barbaachisu. So maal jenna? She goes home. She goes home. Isheen gara mana barumsaa deemti. Maaliifi asirratti simple present dha, because it's habitual action, waan namni kun guyyaarraa deddeebi'ee godhu himu jirra waan ta'eef sababa saniif waan darbesii miti, wanta namichi guyyaarraa godhu routine isaa himu jirra jechuudha. Okay, so fakkeenya xumuraa let's go jedha. Let us asirratti yuutu badee, okay, yedduu tana jechuudha. Essi duraan maaltu badee? Asii badee jechuudha. Essi gama duraatiin yuutu badee. So let us go kayyaduutu gabaabbatee let's ta'e jechuudha. Let's go adeemnu jechuudha jechuudha. Let's go adeemnu jenna. Okay, so irra deebinee al tokko waliin kan dubbisnu ta'e I go to school. She goes home. Let's go. Okay, so kutaa itti aanuun jechoota itti aanu wal faana fudhachaa kan deemnu ta'a. Channel kanaaf haaraa yoo taatan subscribe godhadhaa akka viidiyoon biraa isin dhuftu godhaa jechuudha. Akkasuma viidiyoo kana yoo like hin tuqin jala isii kana like tuqaadha. Faayidaa like dhaan beeytanii Oromoo hedduu biraa akka geessu taate jechuudha. Like godhuuni naatee jira bareedaadha jechuudha. Moraalis nuuf kannite jechuu viidiyoo biraa akka nuti mirqaanaan hojjennu nu taasisti. So like tana tuquu hin irraanfatinaadha. Akkasuma nama biraa 5-10 nama hanga beeytan WhatsAppiin viidiyoo kana ergaa fi okay, barumsaa jira jaa ergaa fi yeroo waan bira irratti nuuf fixanii mire kana irratti yoo fite bareedaa ta'a jechuudha. Viidiyoo biraatiin hamma walitti deebinutti yeroo gaarii isiniif haa ta'u. Have a wonderful time. Bye bye for now.